Dhaabbii dhimma dubartootaa fi hawaasummaa caffee Oromiyaa godina Gujiitti hojiiwwan misoomaa garaagaraa daawwateera. Dhimma kana irratti immoo walitti qabduu koree dhaabbii dhimma dubartootaa fi hawaasummaa caffee Oromiyaa aadde Mastaatu Faayisaa ibsa dabalataa akka nuu kennaniif toora irratti affeerrannee jirra. Isaan waliin turtii taasisna. Aadde Mastaatu galatoomaan isiniin jedha yeroo keessanii fi mee daawwannaan taasistan maal fa'i hojiiwwan misoomaa maal fa'i ilaaltan? Tolol fadda egaa daawwannaan akka koree dhaabbiitti godina Gujii guyyaa kaleessaatti kaasnee marii uummataas daawwannaa dirrees gaggeessaa turreerra. Hojiiwwan hanga ammaatti hojjenne guyyaa lamaan kana keessatti gabaabsee ibsuudhaaf jalqaba irratti gurmaa'insa haaraa sadarkaa gandaatti ji'a 3 dura hojii jalqabee sadarkaa maalirra jira uummannis akkamitti simate kan jedhu sana tokko yaaluudhaaf yaallee jirra. Akkaataan itti ilaalle jalqaba irratti hoggansuma gurmaa'insa haaraa kun akkamitti hojiitti gale kan jedhu jalqaba karoora qabaachuu isaaniiti kan ilaalle. Karoora qabaachuu qofa odoo hin ta'in karoora qopheeffataniin immoo ittiin hogganamaa jiraachuu isaati hoggansa isaanii wajjin gadi ta'anii sirriitti kan mari'anne. Lammaffaa irratti immoo hojii kana jalqabuun dura waajjiruma qabaachuu qaba waan ta'eef waajjira akkamitti akka itti fayyadamaa jiran yookiin waajjira akkamitti akka ijaarratan sirriitti isaanii wajjin marii gaggeessinee jirra. Sadaffaa irratti hojiiwwan misoomaa eega jarri gurmaa'insi gandaa haaraa gadi bu'ee hojii jalqabee booda hojiiwwan misoomaa yookiin abbootiin dhimmaa isaan barbaadan isaan bira dhufanii akkamitti rakkoo isaanii hiikkachaa akka jiran sirriitti jara wajjin mari'achuudhaaf yaallee jirra jechaadha. Egaa waajjira irraa gaafa kaanu gandoolee 4 laalle keessaa gandoonni 3 guutummaa guutuutti waajjira haaraa diizaayinii haaraa gadi bu'een sirriitti ijaarratanii hundi isaanii taappeellaa irratti maxxanfatanii kutaa isaanii seenanii hojii yeroo hojjetan kan daawwachuu dandeenye karaa baay'ee nama gammachiisuun hundi isaanii karoora isaaniitiin hogganamaa kan jiran ta'uu isaati kan laalle. Abbootii dhimmaa isaan bira dhufan odoo gurmaa'insi haaraa kun gadi hin buune sila aanaatti yookiin isa bira darbees godinatti deddeebi'anii dhimma isaanii kan hiikkachuu danda'an yeroo ammaa achumatti isaanumatti dhiyoo ganda jirutti dhufanii rakkoo isaanii himatanii rakkoo isaanii sanas furamaa kan jiru ta'uusaa ragaa gaggaragalchineeti kan laalle jechaadha. Akkanumaan odoo hin ta'in jalqaba karoora qabuudha kan laalle karoora hundi isaanii gurmaa'insi haaraa gadi bu'e hundinuu karoora akka qaban sirriitti ilaalle. Akka gandaatti immoo karooricha walitti fidanii immoo kan gandaa taasifatanii jiru. Isa bira darbanii hojiitti galanii kan hojjetaa jiran ta'uu isaati. Waajjirri ijaaramellee gandoota arfan laalle keessaa 3 haala baay'ee mijataa ta'een kan ijaarame karaa hawwataa ta'een karaa sadarkaa aanaarra gadi hin taaneen dhugaa dubbachuudhaaf ijaarsi isaa seektara sadarkaa aanaatii gadi karaa hin taaneen kan ijaarame waan ta'eef hawwataa akka ta'ellee uummanni illee gammadaa akka ta'edha kan laalle. Sadarkaa isaaniitti kan laalle qofa odoo hin ta'in guyyaa lammaffaa irratti immoo marii uummataa qabna ture jechaadha. Marii uummata wajjin gaggeessine akka kanaan duraa sadarkaa aanaatti waamnee bakka bu'oota isaanii waliin qofa miti kan mari'anne jechaadha. Sadarkaa marii nuti itti gaggeessine wiirtuu gandaa irratti yookiin maayibaasii gandaa irratti gadi buuneeti kan mari'achiisne uummata ganda 6 keessa walitti baba'ee maayibaasii tokko irratti waamnee kan marii wajjin har'a gaggeessaa oolle. Marii gaggeessinee kanarrattis egaa haala gurmaa'insa haaraa kana akkamitti ilaaltu karaa jedhu yaada diriirsinee fi uummanni keenya dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan itti gammade deddeebiin nurraa hanqisee jedhanillee fakkeenyaan deeggaranii namuma rakkoosaa himatee yookiin waan himatu sana achi dhaqee himatee rakkoonsaa akkamitti akka furameef sa'aatii meeqa keessatti akka furameef waltajjii guddaa irratti kaasee kan ragaa bahaa ture waan ta'eef uummanni keenya baay'ee kan itti gammade. Waajjira keenyas ofii keenya hirmaannaa uummataati kan ijaarranne keenya waan ta'eef kanaaf guyyaa 25 keessatti ijaarrannee xumuranne jedheeti namni kan kaasaa ture inni tokko kutaa 9 qaba tokko kutaa 12 qaba waan ta'eef hundumtuu kutaasaa seenee tajaajila barbaachisaa ta'e kan kennaa jiru. Kutaa kam seenuu akka barbaadullee tajaajilamaan gaafa dhufu karaa salphaa ta'een barreeffamee jira waan ta'eef dirqama kutaa kamii abbaa abaluun barbaade yookiin abaluun barbaade kutaan isaa kamii jedhee kan gaafatu odoo hin ta'in namni dubbisuu danda'u hundi waan maxxanfame sana ilaalee kutaa barbaade seenee tajaajilamaa bahaa akka ture kan ijaan agarreessi uummanni marii keenya irratti kan kaasee ta'uu isaati. Tole Aadde Mastaatu yeroo keenyatu nu daangessa waan ta'eef asuma irratti isin dhaabsisna.